kabajamtoota daawwattoota keenya Sirrii TV subscribe like share gochuu hin dagatina. Kolo. No. Maale akkamitti akkana taate? Akkanumatti akkanatti. Baay'ee wallaalchifatte koo baay'ee sirma wanti kee na wallaaleen akkamitti akkana ta'uu dandeessa? Deemi. Ayi boonsaa jirtaa? Nagaadha. Akkami? Jirta. Mucaa wajjin guddannee waan meeqa dabarsine? Ayi boonsaa jirtaa miti? Biyyuma kunoo safarri kun hundi isaanii asirraan baddaa warra olaanu kun hunda isaaniitu na beeka akkamatti? Nagaadha. Hojii egaa argatte? Ani akkuma baay'een turre bar. Mee dhuguma waaqa? Hojiidhum? Ani kunoo waggaa ja'a guutuu. Waggaa ja'a. Erga yuunivarsiitiidhaa baatee hojiin arganne? Erga yuunivarsiitiidhaa bahee eebbifamee bahe. Bara sun beektaa miti? Yeroo wajjin barachaa turreen beektaa miti? Ergaa yeroo saniiti haga har'aatti hojii takkittiin arganne kunoo. Wanni bunaan kunoo wanni bunaan na wallaali takkittiin hin jiru asuma keessan deemee ta'a akkanumatti hin jira. Ati akkami? Guyyaa ta'e mana pooliitti si argeen ture. Isa achis mana poolii kanas mana bunaa kanas homaan jettu ka. Oolmaan keenya bakka mana poolii mana bunaa ta'e hojii kunoo bakka meeqatti hin galmaa'ee waraqata koo fuudhee numan galchaa numan qormaata nu qoru bakkinan hin deemne kunoo hin jiru. Akkamitti argattee ati hojii? Ani NGO hin deeme. Sirmaa NGO keessa galte? NGO keessa hin galee. Eeshi. Beekta ani baay'eeyyuu hin turre. Hojicha argachuudhaaf. Ati hoggasii koi wajjumaan barannee miti eebbifamteetuma baateetuma hojii galtee. Ani baay'een turre bara hoggasumaan hojii galee ture. Ijoollee baay'een hojii hin arganne warri nuyi wajjin hoggasii eebbifamnee baane akkamitti argachuu dandeesse? Maal hoggaan hojii irraa galu ganaman baa galgalan galaa. Yeroon ba'us yeroon galus namoota baay'een arga beektaa karaa irratti kaan mana poolii yeroo kaanii mana bunaa kana jala taa'anii tuma buna dhugu. Waan akkasiiti nama baay'een argaa jirti. Mee ati akkamitti hojii kana argachuu dandeesse? Bakka keessa mee bakki duwwaan jira mee nuu yaali mee ijoollee baay'een kun akkatti hojii dhabneetuma taa'aa jirra. Bakka keessa mee bakki duwwaa yoo jiraate mee arraa boossaa isuma wajjin guddanne sun jedhu adaraa maalu. Bakka duwwaa jette bakka duwwaa hancal jedhanii akkanatti nama guutan isa mana barumsaa miti beektaa bakka duwwaa hancal jettee guutu isa mana barumsaa. Amma beektaa bakka duwwaan inni kun akkanatti hin guutamu. Boonsa akkasumatti wajjin guddannee manatti qalladda maaliif natti qalladda akkasumatti wajjin guddannee kaanee moo? Qoosaa miti barre qoosaa sitti fakkaatee bakka duwwaa kana galuuf way fira qabaachuu qabdaa way immoo wanta akkasii jiraachuudha qaba beektaa. Maa inni noo fira hin qabnu hojicha galuudha iciitii jiru maalidhaan iciitiin jiru natti nimtoo maal rakkina qaba. Maaliin jedha garuu tureetuma sii gala. Kolo. Namoonni appitaayitiin bishaan dhuguu keessanii cufame akaawwii jookii tokko bitachuudhaan appitaayitiin bishaan keessanii akka bishii bana'u akaawwii bitadha. Kolo. Jira kolo. Akaawwii barbaade? Jookiin birrii jaatam. Maali zayitii ta'e moo abboo Maali zayitii wajjin lakkutuma kamaani wadane nama. Koroma qabaadha. Dees bakka hin barbaadu. Dura yoom bittu naguma nagama. Shakkama fudhata. Barbaadu. Kamna goote mee natti mi kanan deema mee anis. Sii gala gaafa sii gala. Kolo. Kolo bira. Bittu. Sira mana maatti goota bitta koloon bitini dhiisi. Akaawwii bitadhaa fayyaadhaa barbaachisa bishaan ittiin dhugdu. Namana bishaan saayuu bakka finnee dhugnu hin qabnu bishaanichi iyyuu kun hojjetti wayi torbee lamatti wayi immoo ji'a lamatti deebi'ee dhufa bishaan eessa jiratteeti hin bitin namana deemu namana kun namitti yaada asii naannootti. Maayi namni har'aa immoo akaawwii bitu nama naa bitu hin bitta. Deemu namana kanarraan bitini too dhiisi. Ati ammayyuu bishaan ija suma ji'a lamaan torban lamaan dhufu sana waraabdaa'e. Maal dhugna reena mana eessaa finnee dhugna isuma dhugna kaa'ee eeggannee too gaafa dhufteet. Nama nan bittu seenaa biraan haa ta'inaa tu. Hin binnu baala koloo deemi malee. Dinqaa miteeti. Dinqaa miteeti. Mana barumsaatti ture qaba maqaan koo dinqaa mana jijjiirradhe. Mana
barumsaa diillatti baratte? Diillatti baran. Maal ani bariisa? Kun barateemo. Barataa cimaa ture. Taati. Maaf ati wallaalaree boonsaa si duuba ta'ee qormaata sirraa haataa ture baran. Maal hin beektu akkattan si rakkisaa ture. Sangaan machoomee fakkaata horii sitti tolee naman. Ani kun akka hawwiin soorta walii gadi. Hojii seenneeti. Hojii maalii eessa hojii maaliin argadha waggaa lama lafa teenyaan hojii dhabnaan maatiin qeettina jibbinaan kun akka hawwii gurgurutti deebe. Haraanoo akkasumaan bahee hojii seene kaan qabxii qabaachuun kun homaa hojiirra ooluu didee. Yeroo sana akkasitti qabxii guddaadhaan eebbifamni argatu waan egaa kun ammaa kaawwata hortina. Ati Dinka. Wobos. Bilbila kan kawan si bilbila. Ay, bilbila soofta bilbila isa baramee qabu. Yeroo yuunivarsiitii lafaan achumatti dhiibnee isa Namchumti kolonaanis kun barateetoo qabxii olaanaa galmeesseemo. Amma maal sitti fakkaata? Rakkoon warra yuunivarsiitiirraa eebbifamtan kana baay'een keessanii akkuma umurii shamarran bara kanaa ol fakkaata beekta? Maan immoo umuriin shamarran bara kanaa. Amma maal beekta rakkoon hawaasa kanaa baay'een isa waluma fakkaataadha. Rakkoo bishaanii yoo ta'e bakka hundee yoo dhaqxe namni hunduu rakkoo bishaanii qabna. Maaloo waa'ee rakkoo bishaanii sun illee nuun kaasin. Rakkoo bishaanii kun bishaan ji'a sadiitti ji'a afuritti haal takka dhufte kun qola amma maaliif akkam bineensi dhoowwe yoo qolitti xiqqoo ishii qammamne kun bishaan nu obaasa bishaan kun amma dhumuudhaaf deemna hundumti keenya bishaan ciisaa bakka arganne dhugna santu nu fixaa jira amma hundumti uummanni safara keenya uummanni naannoo keenya amma kun intalli mana bunaa dheengaddaa asii danfisu wanni ittiin buna danfistu dhabdee buna dhiistee kaata sababii bishaaniitiif. Maali gafarsan dhugdaniisi? Gafarsan kan nu bira jiru isa ciisaa isaatiin ni qulqulluu isaa warra shaggaritti darbee shaggartu dhugan eessaa ayyaana garra. Ati maanutti koosta? Rakkoo guddaarra jirtu jecha. Maal goona akka kanatti jirra? Ati akkamitti bishaan kanallee argatame maal? Haayilaandiidhuma konkolaataadhaan fidanii balbala duratti buusu. Qarshiin jiraannaan Qarshiin jiraannaa wanni hunduu manumatti rakkoon hin jiru. Mee maalumanni kaayyoo dhumti milkaa'insa kee akka ta'e yuunivarsiitiidhaa barattee fittee hojii tokkichumaan qabattee cumaan galtee akka kana taate mee wallaalchifattee tokkichuma wallaalchifattee mucaan daa'imummaatti wajjin guddannee akkamitti akka ta'e mee maalumaatti akka ta'e akkana si godhe? Ani beekta salphaadhumatti milkaa'e sitti fakkaate obboleessa icciitiin milkaa'ina koo ani yeroo yuunivarsiitiidhaa bahu lama tokko bahe qabxii lama tokko qabaadheen bahe amma argite dinqaan fa'aa boqqolloo baatanii deemu. Dinqaa isaa amma qoloo ichaa sirraan darbe. Isaan amma qabxii 8 wayii baatanii ba'an. 8 yuunivarsiituma tokko baatanii inni hojii hin qaban. Inni hojii hin qabanne maal godhe ani achii bahe. Hayyaa dinqaa. Ani dinqaa xiqqoos keessa gaafanni deemu tan qoosa gaafanni qoloo isaa lafa kaawwate dhokadheen jalaa qicaa kiisitti naqachaa ture bar. Nama salphaa seete nama guddaadha beektaa akkuma achi baheen. Jorroo. Ajalo saa keenya ishii gaafa cabaa. Qofaallee gaafa aleellu nuun deemtu ol koltu. Kana hunda gurgurree ulaagaan qormaata nan ittiin darbe kanumaan. Sirumayyuu. Jorroon mana milkaa'insi hin jedhee. Milkaa'insi kee jorroodha ka. Jorroo lama tokko ida'uu jorroo ajalo daadee kanuma. Ayyaa boonsaa jedhi kaa bakka anaas bara jorroon kun milkeesse milkaasis jorroo keessi milkeesse. Waa boonsaa jedhi kaa.